Muhammad Yusuf Fayyata baga jiraatan ilmaan Oromoodha akkam nagahaa ergaan kuni ergaa gabaabduudha ergaa dhagahanii bira darbuun nama hin dandeenyee fi namu waliin gahuu qabu ergaa very serious taate garuu ergaa yeroo dheeraan irraa hin fudhanne ergaaleen akkanaa kun ammootu gaafii hawaasni Oromoo kallattii garaagaraatiin nu gaafataatiin jiru hawaasni Oromoo akka beeku gochuudha. Gaafiin hawaasa Oromoo maal jedhaa yoo jettan komii dhalleedha gaafii dhalleedha. Aktivistoonni Oromoodha hedduu komatamnee jirra. Thank you so much Morkato. Aktivistoonni Oromoo hedduu komatamnee jirra. Hoggantoonni siyaasaa Oromoos ta'ee namoonni dhimma Oromoo kanatti adda durummaadhaan deemaatiin jirru komii guddaa jala jirra. Komatamnee jirra. Komiin kun ammoo komii gama tokkoon wanti deemu maalidha? Komiin komicha haqaati. Komii dhugaa kan eenyullee waakkachuu hin dandeenye komii kanaaf eenyuun akka dhiifama gaafannullee hin beeknu. Because komiin namni personally namarratti balleessiteedhaaf wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh personally ana namite osoo hin taane komiin komatamu inaahu komii ulfaattuudha komii akkamitti akka ibsan hin beeku hangammaa biyyoota garagaraa keessaa komii hayyoonni biyya alaallee namoonni hedduun isaanii akkaataa sadarkaa itti deemuu qabnuun deemuu hin qabaanne baga jiraattanii assalamu alaikum hundumti keessan warri biyya irraallee biyya alaa irraallee jirtan baga jiraattanii komiilee garagaraa deeman kanniin akkaataa miidiyaaleen Oromoos ta'ee akkaataa aktivistoonni Oromoo dhimma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kana irratti ejjannoon fudhatame tarkaanfiin fudhatame dadhabaa akka ta'e waan garsiisitu komiin jira ani komii kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate I will take it komii haqaati. Hawaasni Oromoo bal'aan waa hedduu Oromoota hedduu irraa hoggantoota Oromoo hedduu irraa eegu yeroo cal'ifamuu hin qabnetti cal'isuun yeroo tokko namoota biroo eenyutu waan kana hoggana jedhaniitiin cal'isuun komii bal'aadha. Garuu ammootu jajjaboo qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Smart generationiin dhalataa deemaa jira. Dhaloonni dhalataatiin deemaa jiru kun dhaloota mirga isaatiif falmatu waan ta'eefi anis cadhisu atis cadhistu warreen alaalaa jirtu dhageeffadhu anis cadhisu atis cadhistu isaanis cadhisan generationiin biraa inni isii ishee kan jennu jechuudha kanneen biraa isaan kan jennee hedduminaan illee himuu dandeenyu generationiin cal'isuu hin dandeenye uumama akka jirudha because yeroo tokkotti ati waan tokko hojjattee yoo bira dabarte generationiin biraa yoo atuu rafte yoo atuu duute generationiin biraa waa qabatee akka gadi bahuu danda'u argaa jirra. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee maal jedhani warri siyaasaa qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa jedhu. Kanaaf dhaloonni tokko yoo dhumate dachii tanarraa dhaloonni biraa dhaloonni jabaate dhaloonni mirga isaatiif falmatu dhaloonni yoomillee gaafii gabrummaa jalatti deebi'uu hin dandeenyee fi mirgi isaa yeroo tuqamu hin callifne dhalataa deemaa jiraachuu isaati kan natti agarsiise. Kanaaf komiin jirtu maal yoo jettan komiin jirtu miidiyaalee garaagaraatiin osoo hin taane qabatamatti lafarratti dhimma amantii yookiin ammoo masgiddan diigamaatiin jiran yookiin ammoo dhaabbilee amantii diigamaatiin jiranii wal qabatee maaf cal'istanii komiin jedhu maaf sagalee hawaasa kennaaf ta'uu dadhabdan komiin jedhu bal'inaan ka'aa turedha. Komii kana akka nam tokkootti illee ta'e akka namoonni garagaraas gaafii gaafachaa turtan namoonni garagaraa walillee bilbilaa turre qaamaan illee wal argineetiin dubbachaa turre jira. Wanti wal argaa dubbanne kuni yeroo tokko waan confuse godhu waan amantii fuudhanii siyaasaadhaan guyyaa laaqan siyaasaa fuudhanii amantii keessa yeroo galchan maaltu deemaa jira wanti kun lamaan akka seera biyyattii takkaatti mootummaan amantii keessa seennu amantiin mootummaa keessa seentu jedha amma mootu keessa seenuudhaa miti qaamni mootummaa ka amantii biraa qabutu imaama siif ta'utu dhufe amma qaamni mootummaa ka amantii biraa qabu kan amantii laala namni mootummaa ta'ee biyya bulchu amantii islaamaa qabu charchii keessa wanti inni seenuuf hin jiru kan amantii kiristaanaa qabu masgiida seeneeti wanti masgiida jeequuf hin jiru this should be very clear
garuu maalidhaa yogguu hoogganni gubbaa irraa paastara ta'u jechuudha. Yeroo hooggannaan gubbaa irraa namni biyya bulcha jedhan paastara ta'ee adloo amantii tokkoof jechuudha. Dhugaa jirtu walitti hin barbaachisaadha. Amantiidhaan itti amanu kana yoo ta'e namtichi suni deemee waan amantii sana irratti godhamu hin obsu. Hin obsu qofaa miti waan faallaa amantii sanaa irratti gaggeeffamu irratti illee duuluu ni danda'a. Duula banuus ni danda'a by the way. Kan sirriitti dhugaa jirtu waan ta'eef kun. Namni biyya bulchu garuuyyuu wanti inni ta'uu qabu secularity eeggachuu qaba. Amantii irraa of qabuu qaba. Even though amantiin inni amanu amantiin tiyya tana qofatu dhugaadha jedhee illee amana taanaanin dhimmoota amantiilee biraa irraa harka qabu because he is not a pastor. Because he is not a sheikh. Sheekaa miti, paastaraa miti, qeesiidhaa miti, daaqoniidhaa miti. Kana hundarraayyuuf qulqulleessuun barbaachisaadha. Garuu gochoonni Itoophiyaa keessatti deemaa jiran kun hedduu fokkataa, hedduu kan nama jibbisiisu, gara kamittuu dubbachuudhaaf yookiin gara kamittuu qabuudhaaf kan nama rakkisanidha. Kanarraa kan ka'e biyya alaa kanarratti gaafilee garagaraattu dhiyaachaa ture. Gaafileen garagaraa dhiyaachaa ture kuni diyaaspooraan dhimma masgidan diigamaa jiranii. Masgida qofaa miti dhaabbileen amantii charchillee ta'e kan waaqeffataa kan protestaantii diigamuun dhaaba amantii kamiyyuu dhoorgaadha. We don't support that. I don't support 100%. Abbaan feetanii lakkii charchiin kun amma namoonni tokko maal jedhan charchiin kun seeraan ala, okay? Master plan seeraan ala ijaarame. Eessa jiran guyyaa ijaaramu? Guyyaa diinagdeen itti dhangala'u eessa jiran? Guyyaan qonnaan bulaan lafa isaa gurgurateetiin maallaqa isaa nyaateetiin moo waan fedhe irratti haafitu fedhu ijoolleen barsiifatee fedhu mana ijaarratu eessa ture mootummaan? Erga ummanni sanuu lafa xixiqqoo inni kun ka samii irraa waaroo roobuyyuu waan akka kan hin godhin lakkisaa samii irraa wanti roobu hin jiru kan hin jedhin amma ammootu wantoonni akkanaa yeroo gaggeeffamu innummaan samii irraa bu'e jedhamu sanu qabeenya Oromiyaa keessa taanaan qabeenya Oromoo godhuudha malee lafa duwwaa taatu lafa jirtu yookiin ammoo maaster pilaaniidhaan jalqabumarraa no bakkeen isin waan kan itti gootan maaster pilaaniidhaan waliin simoo jedhanii waa hedduu gochuun ni danda'ama. Garuu wanti godhamaa jiru Itoophiyaa keessatti sanii miti. An Itoophiyaa badhaadhina Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo arguudhaaf deemullee naaf galuu didee jira. Sababiin isaa badhaadhina fidee taate yookiin ammoo guddina fidee taate guddinni hawaasa wajjin ta'a malee guddinni hawaasaan alatti ta'u tokko illee hin jiraatu. Mena obsa guddinni hawaasa wajjin ta'a malee guddinni cadhisee mootummaan anatu si beeka jedhu hin jiraatu. Kanaaf akkaataan ammatti deemamaa jiru gaarii miti. Garuu warri Ameerikaa keessatti sagalee saba isaaniitiif ta'uudhaan beekamu keessaa Minisootaan adda dureedha yoo jedhee waan lafarra jiru waan tureefi amma hin beeku amma sadarkaan irra jirru hundi isaatu ufaa ilaalu garuuyyuu sagalee ta'uudhaa fi uummanni Minisootaa hedduu bal'inaan beekamanidha. Amma har'a waan akkatu jira fakkeenyaaf. Sheekota illee dubbisnee irraan gatee maal godhaartanii ibsallee baastanii ibsa ejjennoo baastan san akka sheekotaatti baastan akka liiderootaatti baastan malee hawaasni sun boodaan hin turre. Of course hawaasa deeggartu hawaasa hooggantu hawaasa kana osoo of duubaan dhaabdanii ibsa ejjennoo san baastanii ibsa ejjennoo sun isin hawaasa kanas buutu akka buutan hawaasa keessaallee yaada bahutu jira yaadni hawaasaa sun ammootu iddoo sanan turre hawaasa kana hawaasa jeeqamaa jiru hawaasa rakkoo garagaraa keessa jiru ammallee mariisanii tasgabbeessuun hin danda'amne hawaasa kana irraallee waa baasuun hin danda'amne kanaaf hawaasa kana indoor discussion hatattamaan haa godhamu. Indoor discussion hatattamaan haa godhamu. Indoor discussion yookiin ammoo yaadni uummataa mana cufame mana keessatti jechuudha yoo xiqqaate mana keessatti mariin gaggeeffamuu qaba. Hanga wanti deemaa jiru kun kallattii tokko argatutti hanga uummanni keenya fala tokko argatu kan jedhu yaada kaasaa turre but still the process is slow. Garuu yoo anuu slow ta'e yeroo tokko beektanii rabbiillee hin jarjaru suuta mismaara saantima 24tiin 12 qofa beekame namni saantima 24tiin sidhaa rabbiin kun suuta jedhee jechuudha. Cubbuu sirrattuulee gigirri si godhaa guyyaa gigirri si godhe dachii torba jalgassi dabarsa namni achi si kaasu hin jiru. Okay? Guyyaa ati yoo barbaadde taa'ee si laala rabbiin kun dhugaa isinitti hima hanga udaadhati laaqattee hanga ajaan sirraa bahu addunyaa hunda galaafatu rabbiin calliseetuma si laala dafee tarkaanfii sirratti hin fudhatu. Amma wanti biyyattii san keessa gaggeeffamaa jiru sadarkaa san gahee jira. Udaan dibataa jiran shixxoo miti beeka.
udaan dibataa jiran jaalannee jibbine illee qaama udaan dibatu kan ajaa'aa deemu kan cadhisanii ilaaluun hanga ajaa'amtuun dhuftee funyaan kiyya shurufkaa kiyya seentutti jechuun sirrii miti. Siyaasa hanga dhiyoo kana deemaa jirtu masgiidaan wal qabatee siyaasa hamtuutu deemaa jira. Siyaasa hamtuu deemuu tana dhaabuun barbaachisan. Garuu an achirraa waa baradhe isinima. I don't care. Hubattanii dhabattanii. Oromiyaan yeroon geesseedhaaf biyya taatii biyya ta'uu baatti biyya diinaa taatii biyya firaa taatii qe'ee abbaa koo taatii qe'ee diina koo taatii ani hin beekamu. Dhugaa walitti himnu hin beeknu. Namoonni lakki qe'een tun qe'ee keenya jettan you don't know. None of you know about tomorrow dhageeffadha. Namni mootummaa kana waliin illee akka dhahaatiin jirru none of us know what is going to happen next by biltsiginna. PP wanti godhuuf deemtu. Sababiin kana jedhuufi magaalaalee 600 olitti haayiluu addunyaa waan isin jedhu wadha. Magaalaalee 600 ol keessatti diiggaan manaa, diiggaan masgiidaa, diiggaan dhaabbilee amantii itti fufaa jedhamee jira. Kuni magaalaa takka qofa eegallee ganaa yoom agartanii ganaa ulee isiniif qopheessine isin hin garre jedhee miidiyaa irratti isinii labsee isinii himee jira. Amma wanti jedhamaa jiru ahay qooyaa wanti kuni burraayyuu keessatti ta'e takkaawu shaggar keessatti ta'e hanga jimmaan dhufutti eeggattaayi. Magaalaa 600 jedhamee sitti himameera. Magaalaa 600 ol jedhamee sitti himameera. Anis sitti hima deebee. Sitti hima deebee dhageeffadhu. Yoo rabbiin kan nama gaafatu ta'e sitti muu kana rabbiin anaaf ragaa naa baha jechuudha. Sitti muu kanaaf anaaf rabbiin dhagaa. Garuu magaalaa 600 kana keessatti ilaalaa badha. Magaalaa 600ti. Magaalaan tiyya 600 kana keessa hin jirtu Oromoon jedhu jira. Alright. Magaalaa kana keessatti alagatu mo'atee qabeenyi alagaa dadhabnee jedhamaa jira. And I don't really care. Honestly speaking, Ameerikaa keessatti kabaja argadhee masgiiddan ijaaradhee charchiiwwan bitadhee kan jiraadhu Ameerikaan qe'ee abbaa kootii taateetii miti qe'ee Oromtichaa taateetii miti. Qe'ee sirna dimokiraasii qabdu waan taateef qabeenya Ameerikaa keessa jiru hadhallee baqataa guuree Ameerikaatti kan fidaa jiraniif Ameerikaan riisoorsii qabnu kana sirnaan itti fayyadamnaan gahaadha. Pirinsipilii jedhutti waan amaniif. Akkasuma Itoophiyaa keessatti illee riisoorsii jiru sirnaan itti fayyadamnaan sabaaf sablammoota biyyattii sanaatii miti yoo xiqqaatti Afrikaadhaaf gahaadha. Maal jedhaa ture Abiyyi Ahmed? Qamadiin baala irraa oomishamu Itoophiyaadhaa miti Afrikaadhaaf gahaadhaa jedhe. Soodachii masgiidaattu nu hanqatee. Mee nama gaafii gaafannu. Honestly speaking mee dhugaa ofirraa baasaa. Ani Oromoon olaantummaa akka argatu guyyaa takka illee hawween beeku. Kana qabeeffadha. Oromoon walqixxummaa akka argatudha kan hawwaa ture. Oromoon ammas walqixxummaadhaaf malee Oromoon tokko saba biraa irratti anatu saba Oromooti. Dhiigni isaa laalamee qulqullummaa dhiigaatiin eenyurrattuu abbaa irree akka ta'u abadan hin ayyamu borullee yoo waan kanaan hin deeman abbaa kiyya taana nafuu dhaabbadha. Haadha tiyya rabbi si araaramu. Isi fuula rabbii deemte sana isiinuu osoo ol kaatee lakki gurbaa ilma kiyya karaa irra jirtu osoo isin naan jettu taateeti abadan I will never accept that because ani yeroon geesseen walqixxummaa namaatti amana. Dandeettii namootaatti amana. Amantiin ammallee rabbii tokkocha jenna malee rabbii Oromoo tokkochaa miti kan itti amanuun. Yeroo tokko naannoo tokkotti wanti itti amanamu waaqa akkasiin waaqa gurraacha jedha Oromoon. Waaqa rabbiin uume jedha Oromoon. Waaqni rabbiin uume kun Oromootaa fi dachii sana hunda akka uume beeka Oromoon. Garuu wanta amma deemamaatiin jiru agoobara hin taane jalatti prosperous gospel isa jedhamu kana babal'isuudhaaf wanti godhamu dhaabbilee amantii kanneen xiqqeessu suppress gochuu hamilee akka dhaatan gochuu. You know, let me tell you something. Ani akka Oromootitti hin falmadha mirga kootiif. Akka Islaamaatitti illee mirga kootiif nan falmadha. Jala sararaa beekaa kana. Akka Oromootitti illee nan falmadha. Akka Islaamaatitti illee nan falmadha. Akka Oromootti mirgi kiyya sabaaf sablammootaa walqixxaa'uun falmadha. Akka Oromootti ammootu mirgi kiyya Oromoota birootiinis walqixa akka ilaalamuudha kan falmadhu. Jala sararaa beekaa kana. Shuruuruun hin barbaachisu bakka akkanaa kanatti. Oromootu aangoo irra jiraa jedhee Islaama waan ta'eef sababa haayiluu addunyaa baati Oromoo musliima yoo taate shoorar keessaa irraa jedhaniif kanarra dhaabbadhaa isin hin jedhan. Dhugaa isinitti makan. Kanatti amantu taanaan ati namaa miti. Ani aktiivizummaan koo mirgi Islaamaa fi Kiristaanaa mirgi Oromoo fi namoota Oromoodhaan ala ta'anii walqixa haa ta'uudha malee
mirgi Oromoo olaantummaa argatee Oromoo keessatti illee Oromoon Islaamaa immoo gadaantummaa jalatti akka bulu yookiin walqixxummaa akka dhabu wanti jedhu I don't believe in that. Hin amanu sanittan. Hin amanu sanitti. Feetuna jibbii feetuna dhiisi. Ani walqixxummaa yoo jedhu walqixxummaa waa hundaa. Dhiiraaf walqixxummaa dhiiraaf dhalaa. Mee hanga dhiyoo kana ilaalaa dubartoonni namoonni tokko waan jedhaa turan. Intala takkitti butamte. Intala takkittiin tun butamteerti gurbaan butee jira. Gurbaan maal abdatee bute? Maal abdatee bute? Kantiibaa magaalaa Hawaasaa abdatee bute. Amma gurbaa kantiibaa magaalaa Hawaasaa. Kantiibaa magaalaa Hawaasaa eenyuun abdata gubbaarratti? Abiyyiin abdata gubbaarratti dhiiroo. Isa kana ajandaa godhanii dhiiroo wanti kun waan xiqqaadha ana biratti. Mirgi dubartiitii miti dubbii mirgaatii miti. Dubbiin korbeessi abbaa jabaa qabu eegee yookiin tuma ala kaatee bulu akka jedhan san namtichi abbaa jabaa gubbaarraa waan qabuuf mana koortii illee geessuu dandeetta. Waan gonti godhamu waan hin jirreef waan godhu godhe. Waan godhu godhe. Amma wanti deemaa jiru laalaa hubadhaa ka. Yeroo masgiinni diigamu. Yeroo ilmi namaa lafarraa duugamu. Oromoon haati Oromoodhaa godina Oromiyaa hunda keessatti lafarraa dhabamtu. Dhimma dubartii takkaa yookiin ammoo dhiira tokko buttaadhaa osoo lubbuun isii badee waan biraati jennaa kan mootummaan mataa isaatii hayyame. Buttaa dubartiidhaa miti bar gudeedamuu abiyyitu hayyame anaa miti. Gudeedamuu dubartii abiyyitu hayyame. Amma laala kabajaa dubartiidhaaf qabu kana waliin. Amma waa'ee dubartii sanaa yeroo barreessinu namoonni tokko faalla akka beekaa qabsaa'ota falmattoota mirga haqaaf gootan. Dhageeffadhaa. Akka dubartii Oromootti falmattoonni mirga haqaa dubartoota keessaa inuma hin jirre kana jala sarara fudhaa. Dhiirri Oromoollee hanga dubartoota Oromoo falmataa hin jirtanii kana sirriitti of beekaa. Including myself. Har'a dubartoonni Oromoodhaa falmannaadhaaf qophaa'anii jiru. Waggoota 3 arfan darban. Yeroo biyya alaa kana keessatti hiriira gaggeessinu dubartoonni Oromoodhaa manatti nafne. Hanga dubartoonni Oromoo waan biraa hanga jedhamutti jechuudha. Amma dubbadhu ni beekna maajooritiin ummata sanaa hiriira irratti dubartoota maaltu hirmaataa ture kan jedhu illee ni beekna. Ni beekna dhugaa walitti himna. Kabajaa qabaaf dubartoota sanaafani. Garuu Abiyyi maal jedhe? Tigraay keessatti seetoo itadaffaru jennaan maal jedhe Abiyyi beektanii? እንኳን ሴቶች በወንድ ነው የተደፈሩት ጀ የኛ ወንድ በሳንጃ እየተደፈረ ነው ጀ ላላው በዳ ካበጃን ዱበርቲ ኤኙ ብረት ገድቡኤ ኑብረት ኦሶንታኔ አብይ አህመድ ብራ ገዲቡኤ ኢት አንጋ አብይ አህመድ ጅሩ አንጎረ ካዬ ዱበርቶ ተርከሳም ኦፍት ዱበርቶ ተዋን አብይ ጀ ዮ እኒ አብይ ተከዱበተ ኮልፊቱ ዱበዮተ ሰንቆፈ በርባደ ገሩ ዱበርቶኒ ቢያላ ከሰ ጅራን ዱበርቶ ተከሲቲ ሚቲ dubartoota waan godhan beekan dubartoota saba isaaniitiif falmatan dubartoota amantii isaaniitiif falmatantu Oromiyaa xiqqoo keessa jira. Oromiyaa xiqqoo jedhullee yoo uummanni Oromoo akka amma deemu kanatti laaffataati deema kan deemu taate Oromiyaa xiqqoo waan jiru kana irraa kaasna. Minnesootaa jennee deebina. Garuu dubartoonni Oromoo magaalaa lakkuu keessatti argaman mirgi amantii keenyaa tuqamee jira. Masgiinni keenya diigamuu hin qabu. Masgiinni yoo diigames mari'atamee akkaataa sadarkaa biraatti mariidhaan ta'a malee kanaan ta'uu hin jiru jedhanii we condemn the demolition of mosques by Ethiopian government in Shaggar isa jedhuun guyyaa har'aa dubartoonni Oromoodhaa wal gahaa jiru. Kanaaf Oromoo magaalaa lakkuu keessa jiraatte if you are residing in Twin Cities and you want to be a part of this group which is ijoollee dubartoota guusin jedhu dubartoota gurguddoo qofaa miti beekaa generationii lafaa dhufaa jirudha kan mirgi kiyya tuqamuu hin qabu inni jedhu guyyaa har'aa wal gahu eessatti wal gahu masgiida Toofiq fuuldura irratti wal geenna jedhanii jiranii masgiida Toofiq fuuldura irratti wal geenna jedhanii jiranii sa'aatiin isaa sa'aatii 2 PM sa'a 2 irratti jechuudha amma sa'aatii meeqaa amma sa'aatii 11 walakkaadha sa'a 2 walakkaa irratti sharp iddoo sanatti argamna jedhanii jiru dubartiin magaalaa lakkuu keessatti argamtan namni ammootu dubartoota kana wajjin hamilee isaaniif hin ta'a warri jettan isaan wajjin dhaabbadhaa warri jettan iddoo sanatti argama wajjin dhaabbadhaa sagalee keessatti dhageessaa yoo xiqqaate mari'adhaa deema waan deemaa jiru kana mari'adhaa sheekonni
abbootiin amantii ammoo yaamicha kana ergaan kallattii garaagaraatiin namoota bira garaagaraa godha qabu yoo dubbiin calii taatu hawaasni waan ofii waan isin barbaadan qofa osoo hin taane waan hogganni barbaadu osoo hin taane waan hogganni hojjete hin barbaanne hojjeta. Yoo hogganni callise yoo hogganni hawaasa walitti qabuu dadhabe hawaasni ammoo mirga waan fedhe godhuu qaba. Dubartoonni magaalaa lakkuu keessatti argamtan dubartoota kana bira warroota kaka'umsa fudhatanii namni nu mariisisu dhabne jala sana raawwadhaa kan namni nu mariisisu hin jiru, namni walitti nu qabu hin jiru, namni yaada keenya nurraa fuudhu hin jiru. Silaa yeroo kana keessatti hatattamaan state of emergency akka emergencytti walgahiin yaamame akka Oromootitti akka amantiilee Oromoo hundattuu walitti dhufuu qabna. Garuu kuni godhamaa hin jiru. Kuni godhamuu dhabuun isaa mootu sirrii hin turre. Kanaaf nuti yaada keenya walgeennee dabarfanna jedhanii jiranii namni Oromoo taatee magaalaa lakkuu keessa jirtu iddoo kanatti bira argamuudhaan dubartoota kana wajjin waan isaan ergaa isaan dabarfachuu barbaadan waliin haa qoodannuun dhaamsa kooti. Dubartoonni Oromoo magaalaa lakkuu keessa jirtan warroonni kaka'umsa kana fudhattan warroonni biroos ka asirraan na dhageettan dubartoota kana bira dhaabbachuun dirqama keessan baha. Dirqama keessan baha 2 PM irratti jechuudha. Har'a guyyaa biraati miti. Guyyaa har'aa at 2 PM masgiida Tawfiq isa Minneapolis gara South Minneapolis argamutti walgeennaa jedhanii jiranii. It could be shocking namoota hedduu keessaniif hin callistanii namoonni hedduun isaanii waan akka namni dubbate hin jiru. Koreen dhaabbatee waan kan akkamitti ilaalla jedhu hanga ammaa wanti hojjetame hin jiru. Kanarraa kan ka'e dubartoonni they are taking action isaan fudhatan kana an dhibbatti hin deeggara. Because yeroo ani rafe namni biraa ka socho'u, yeroo ati raftu namni biraa ka socho'u, yeroo isin raftan namni biraa kan socho'u jiraachuun isaa saba kanaaf abdii guddaa waan ta'eefi hawaasa kanaafis abdii guddaa waan ta'eefi har'a masgiidni Finfinnee naannoo Shaggariitti diigame boru ammoo Hararii diigama. Boru Hararii diigama, boru Roobetti diigama, boru Shaashamannetti diigama, boru Asallatti diigama, boru Adaamatti diigama, boru Naqamtetti diigama, boru Najjootti diigama, Iftaan Jimmatti diigama, Ilutti diigama, Bulee Horaatti diigama, Nageellee Booranaatti diigama, magaalaa atiin qaba jettu hunda keessatti diigamee sitti mul'ifama. Osoo kun hin taane garuuyyuu hawaasni sarara diimaa kaayuu qaba. Sarara diimaa red line barbaachisaa taanaan mootummaan wanti gochuu danda'u freeze godhaa guddina jiru jechuu danda'a. Guyyaa kanarraa eegalee wanti ijaaramu kamuu ni diigama yoo jedhe mirga qaba mootummaan. Mirga qaba. Har'arraa eegalee magaalaalee Oromiyaa 600 keessatti wanti kana booda ijaaramu kamiyyuu ni diigama yoo jedhe mirga qaba. Garuu magaalaalee guddattee babal'attee mana qonnaan bulaa oorruu isaa irra ijaarate dhattee diigdi taanaaniin suni misooma osoo hin taane mootummaa abbaa irreeti. Wantummaan isa mootummaa abbaa irree yookiin ammoo kaawwaniin gargar isa godhu tokko illee hin jiru. Kanaaf Oromooti jabaadhaa dubartoota kana bira dhaabbadhaan dhaamsa kooti. Anis akka nama tokkootti isaa wajjin dhaabbadhaa. Magaalaa lakkuu keessa jiraattee anis dubartoota kana wajjin nan dhaabbadha. Namni jettu jiraannaan guyyaan guyyaadha. Ulfaadhaa naa jiraadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ergaa kana ammoo sheer godhaa warra Minnesota keessatti beektan hundaan waliin